Mee yaada boru mana keessan keessatti wanni nyaatamu wanni tokko iyyuu hin jiru. Dabalatees immoo daa'imman isin mana keessan keessatti soortaniif boru waan isaaniif laattan hin qabdan. Maarree nyaata boriif isin barbaachisu argachuudhaaf jilbiinfattanii yaa Waaqayyo ati nyaata boruuf nuuf ta'u nuuf kenni jechuu dandeessu. Eeyyen Joorjis akkuma kana gochaa ture. Wanti nama ajaa'ibsiisu garuu isa qofa miti. Barii isaa sana akkuma tasaa erga kadhatanii rafanii booddee balballi isaanii rurrukutame. Maallaqa ilaalchisee jireenya dinqiidhaan guutame kan qabu Joorj nama akkasii kana keessaa hin kaasna yoo jenne namni akka Joorji Muularii hin jiru ta'a. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos namoonni 5,000 iddoo wanti tokko itti nyaatamu hin jirre lafa onaa sanarra yeroo turanitti akkuma salphaatitti buddeena 5 fi qurxummii 2 akkuma hunda isaanii nyaachise. Joorji Muularis haaluma wal fakkaataa ta'een ijoollee 10,000 lakkaa'aman ofitti fudhatee guddisuudhaan haala qoosaa fakkaatuun waan isaan nyaatanii fi waan isaan dhugan waan isaan barbaachisu hundumaa isaaniif guuteera. Dhugaa baatiin jireenya amantii dinqisiisaa nama kanaa namoota baay'eedhaaf dursinee mootummaa Waaqayyootii fi qajeelummaa isaa barbaaduudhaan wanti biraa hundumtuu akkamitti nuuf dabalamuu akka danda'u kan nu barsiisuu fi kan nu dammaqsu hafuurattis ta'ee foonittis akkasumattis jireenya keenya diinagdeetiin seenaa baay'ee amantii guddaa nuuf dabaluu danda'uuf keessaa qaba. Amma irraatittuu warri Jarmanootaa kanaaf natti fakkaata. Joorji duukaa bu'uudhaan akkuma inni gochaa ture addunyaa keessatti namoota rakkatan baay'ee gargaaruudhaan hojii Waaqayyootii fi mootummaa isaa hojjechuudhaan itti fufaa kan jiran. Joorji garuu yoo eegalu akkas hin turre. Jechuma Jarmanootaatiin nama duwwaa jedhame ture. Kana jechuunis jalqaba jireenya isaa yeroo daa'ummaa isaatitti hatuudhaan kan nama rakkisaa turee fi abbaan isaatiyyuu dabarsee mana hidhaatti amma kennuuf nama Waaqa hin beeknee fi nama karaan jalaa bade ture. Egaa namni kun haala kamiini amma sadarkaa irra jiru kanatti sadarkaa addunyaalessaatiin wanta kana hunda raawwachaa kan jiru akkasumas immoo daa'ima 10,000f abbaa ta'ee jiraachisuu kan danda'e. Dhugaa baatii amantii dinqisiisaa jireenya nama kanaa akka hordoftaniif jireenya keessan hafuuraatiif amantii akka isinii dabaluuf seenaa kana isiniif qopheessineerraa hordofaa. Yeroon isaas fulbaana 19 bara 1805 ture. Magaalaa Jarman keessatti naannoo Parshiyaa jedhamuudhaan beekamutti Waaqayyo nama karoora baay'ee irra kaa'e Johann Georg Ferdinand Muller kan jedhamu dhalate. Magaalaa xiqqoo Jarmanii kana keessatti daa'imti dhalate kun waggoota dheeraadhaaf nama amantiidhaan beekamtii argatu ta'uu isaa namni kamiyyuu hin beeku ture. Amma guyyaa har'aatittuu Joorji Muller nama amantii jedhamuudhaan beekama. Garuu immoo haala nama ajaa'ibsiisuun dargaggoo kana yeroo inni daa'ima turetti osoo beektaniirtu ta'e yoomiyyuu nama Waaqayyoo ta'a jettanii shakkitan. Sababni isaatis Joorji yeroo guddachaa ture sanatti Joorji baay'ee sobaa fi hannaan kan beekamu ture. Naannoo isaa keessatti hunduu kan isa beekan Joorji sobaa ta'uu isaa, hattuu ta'uu isaa fi nama qumaartanyaa ta'uu isaati. Yeroo daa'ima waggaa 10 turetti dhagaa akkuma inni kitaaba isaati irratti barreessetti abbaa isaa jalaa hatuu kan eegale. Abbaa isaa jalaa hatuudhaafis baay'ee itti mijata ture. Sababni isaas abbaan isaa walitti qabaa gibira magaalaa sanaa waan tureef. Kanaafuu abbaa isaa bira maallaqa hedduutu ta'a jechuudha. Maarree barteen kunis suutuma suuta jechaa gara amalaatti jijjiirramaa dhufe. Egaa bara 1820 keessa Joorji daa'ima waggaa 14 ta'e. Maarree Joorjis akkuma bare hiriyoota isaa wajjiniin taphachaa dhugaa qumaara garagaraas waliin taphachaa ture. Egaa guyyaa kanatti ture haati isaa kan lubbuudhaan boqotan.
Taateen kunis jireenya Joorjii irratti jijjiirama tasaa uumuu baatus adeemsa yeroo keessa garuu jireenya isaatirratti wanti kun dhiibbaa geessisuu danda'eera. Sababni isaas eenyummaan isaa kun haadha isaatiif iyyuu akka qaqqabuuf isan gargaarre ture. Du'a haadha isaa booddees jireenyi Joorjii caalatti gadi bu'aa deema. Amma Joorj dargaggoo waggaa 16 ta'eera. Egaa yeroo kanatti Joorj wantoota gochaa ture caalchisee dachaa lamaan raawwachuu eegale. Joorji akkuma bare guyyaa tokko saanduqa abbaan isaa maallaqa keessa kaa'u keessaa maallaqa hate. Yeroo kanatti garuu kan inni abbaa isaa jalaa hate akkuma yeroo kaanii qarshii xiqqoo osoo hin taane qarshii baay'ee lakkoofsaan baay'ate ture. Hubadhaa, qarshiin kun qarshii uummataati malee qarshii abbaa isaatii miti. Hiisisuu fi gaafachiisus danda'a. Egaa yeroo inni waan kana raawwatuttis abbaan isaa battaluma sanatti isa qabe. Yeroo dheeraadhaaf maallaqa uummataa ilmuma isaatiin abbaan hatamaa ture kun dhimma kana haaluma salphaadhaan laalee bira darbuu hin barbaanne. Baay'ee aare. Ilma isaatis haala isa barsiisuun isa adabuudhaaf murteesse. Kanaafuu abbaan isaas murtee tokkorra ga'e. Ilma isaa hattuu, sobduu fi nama qumaara taphatu araada adda addaa keessattis kan qabamee jiru kana barsiisuudhaaf jedhee waggaa 16 gara mana hidhaatti isa erge. Magaalaa keessattis oduun kun haasa'amuu eegale. Ilmi nama gibira sassaabuu, ilmi nama guddaa Fardinaal Muuler hattuudhaa jedhan. Egaa kunis ilma isaa bira darbee abbaa isaa irrattis dhiibbaa geessisuu eegale. Garuu immoo dargaggoon kun wanta kana yeroo raawwatu isaaf kan jalqabaa miti. Sababni isaas barteen inni dura eegale sun amma amala ta'eeraaf. Yeroo muraasaafis mana hidhaa keessa erga ture booddee abbaan isaa ammas ilma isaa Joorji hiiksisuudhaaf maallaqa yookaan qarshii kaffale. Abbaan isaa yeroo qarshii kana kafalus ilmi koo jijjiirameera, nama ta'eera. Gochaawwan isaa kanas gara dhaabuutti deemaa jedhee yaadeeti ture. Garuu immoo Joorji jijjiirama akkamiitiyyuu hin qabu ture. Ammas Joorj hattuu, sobaa fi nama araada qomaaraa qabu ta'eera. Yeroo kanatti yeroo inni fooyya'uu qabutti Haacaaluyyuu dargaggoon kun itti caalee deebi'e. Abbaan isaa inni gaddes homaa gochuu waan hin dandeenyeef dhimma kana ameen jedhee fudhate. Dhimmi kun itti caalaa deemuusaa abbaan arge kun maal gochuu akka qabu bitaa isatti gale. Turtiidhaan booddees abbaan kun gara Yuunivarsiitii of Heelii Kolleejjii Teewooloojiitti isa erge. Abbaan isaa kana godhe kun garuu ilmi isaa jireenya kiristaanummaa baree akka jijjiiramuuf osoo hin taane Joorj luba ta'uudhaan miindaa of danda'e akka argatuu fi ilmi isaa kan barnootaan darbuu fi dide kun lubummaadhaan miindaa dhaabbataa ta'e akka argatuuf qacaramee hojjechaa nagaadhaan jiraachuu akka danda'uuf jedheetu. Garuu immoo adeemsa kana hunda keessatti Waaqayyo Joorji irratti karoora qabatu. Kana booddees Joorj umrii waggaa 20tiin gara Yuunivarsiitii kanaatti makame. Garuu immoo haala kana hunduma keessatti rakkoon tokko jira ture. Joorj fayyisuu Waaqayyootiin hin amanu ture. Joorj waa'ee Waaqayyoo baay'ee wanni beeku tokkoyyuu hin jiru ture. Sababni isaas baroota isaa hundumaa kan inni gubaa ture hiriyoota isaa waliin ta'uudhaan, dhugaatii dhuguudhaan, machaa'uudhaan akkasumas araada garaagaraa keessatti qumaara taphachuudhaan ture. Kana booddee Joorj barnoota isaa Yuunivarsiitii keessatti hordofuu eegale. Maarree Joorj guyyaa tokko mana barnootaa kana keessatti barachaa yeroo turetti barnoota isaa xumuree erga bahee booddee kutaa hirribaa yookaan doormii isaa keessa muusa'ee taa'eera. Yeroo kanatti gaa hiriyaan Joorji inni tokko bilbilee fi gara yeroo kadhannaa tokkootti akka dhufuuf isaa affeere. Joorji Waaqayyootti hin amanu ture. Garuu immoo yeroo kanatti hojiin inni hojjetu waan hin jirreef tarii wanti kun na bashannansiisuu danda'a yookaan immoo kanan yeroo itti dabarfadhu ta'uu danda'a jedhee yaaduudhaan gara iddoo kadhannaa kanaatti hiriyaa isaa waliin dhufe. Iddoo isaatti irrattis argamuudhaan
sagantaan kadhannaatis eegale. Namoonni ni kadhatu, Joorji immoo ajaa'ibsiifatee ilaala. Yeroo isaa dabarsuu fi hojii inni hojjetu waan hin jirreef ture. Garuu immoo dargaggoonni iddoo sanarra turan yeroo isaan kadhatanitti akka Waaqayyo isaan dhagahaa jirutti lakkaa'anii ture. Yeroo kadhatan kanatti haala nama ajaa'ibuu fi haala ciminaan guutameen kadhachaa turan. Akkuma uumaan isaanii bukkee isaanii taa'ee isaan dhaggeeffachaa jirutti humnaa fi aaboodhaan kadhachaa turan. Waaqayyo akka jirutti lakkaa'uudhaa fi amantiidhaan kadhachuu isaanii yeroo ilaalutti Joorji kan hin amanne kun baay'ee na'e, baay'ee booji'ames. Joorji dhaabatee kadhannaa warra kaanii yeroo dhaggeeffatutti wanti tokko isatti dhagahame. Innis immoo akka nama cubbamaatti miirri yeellaa'uu itti dhagahame. Sababni isaas Waaqayyo osoo jiruun hataa, sobaa, fakkeessaas ture jechuudhaan yaade. Waaqayyoos gaana laalaa ture jechuudhaan keessa isaatti mormii guddaan ta'e. Iddoo kadhannaa sanarratti Waaqayyo ofumaa isaatii argamee Joorjii waliin dubbachaa waan jiru amma fakkaatutti miirri akkasii isatti dhagahame. Yeroon kadhannaatis xumuramee hunduu gara kutaa isaatti deebi'e. Garuu immoo laphee Joorji keessatti gaafii guddaan uumamee gara kutaa isaatti deebi'e. Joorjis gara kutaa isaatti erga deebi'ee booddee jireenya isaa keessatti wanta raawwatee hin beekin raawwate. Innis immoo jilbiinfatee kadhachuu eegale. Waaqayyos jireenya isaa akka jijjiiruuf cimsee kadhachuu eegale. Guyyaan sun Joorjiif yeroo jalqabaatiif kan Waaqayyo wajjin wal dubbise ta'ee galmaadha. Bifa biraatiin immoo guyyaan kun guyyaa amantii fi guyyaa Waaqayyo wajjin tarkaanfii jalqabaa itti eegale ture. Egaa Joorji kana booda wantoota kanaan dura jireenya isaati irratti raawwachaa ture adeemsa keessa ofirraa kutee hambisuu eegale. Isaaniifis miira akkamiitiyyuu dhabe. Wantoota kanaan dura na gammachiisu, na bashannansiisu jedhee raawwachaa ture hunduma isaa jireenya isaa fi keessa isaa guutummaadhaan haqee baase. Waaqayyoos eenyummaa haaraa isaaf kenne. Hatuun, fakkeessuun, sobuu fi akkasumas immoo miirri duwwaa itti dhagahamaa ture sun raawwatee keessa isaatii haqame. Bakka isaa fedha Waaqayyoon tajaajiluu laphee isaa keessatti dabalaa dhufe. Kana yaaduudhaanis abbaa koo yeroo dheeraaf kana rakkisaa ture, misiraachoo kana itti himeen gammachiisa jedhee yaaduudhaan abbaa isaatiif misiraachoo kana qabatee dhaqee itti himuudhaafis murteesse. Garuu immoo abbaan isaa Muular yeroo kana dhaga'utti hin gammanne. Baay'een keenya eegaa akkuma turre abbaan isaa kanatti ni gammadaa jennee yaadna ta'a. Garuu immoo abbaan isaa loluu fi aaruu eegalan. Kanas immoo abbaan Joorji Muular akkas jechuudhaan jechaan dubbate. Wanta waa'ee hin baafne kanarratti carraa kee gara fuulduraa hin gattu jechuudhaan dubbate. Tarii jechi kun jecha laphee namaa cabsuu fi daandiin inni ittiin deemaa jiru sirrii miti nama jechisiisuu kan danda'udha. Keessattuu immoo oduu kana abbaan koo yoo dhagaye hin gammada jedhee nama eegaa ture Joorjiif jecha akkasii kana dhaga'uun baay'ee kan laphee namaa cabsudha. Garuu immoo haala nama gammachiisuu Joorji waan xiqqoon gadi xiqqoorree itti naga'amneetu. Dargaggoon kun waa'ee maallaqaa fi waa'ee sooramuu dhimma hin qabu. Garuu immoo fedhii Waaqayyoon tajaajiluu isa keessa jiru caaluma dabalaa deema. Kana booddee Joorji shaakaltii amantii isa jalqabaa akka eegaluuf abbaan isaa akkas jedheen. Karaa kanaan yoo deemte anarraa qarshii tokkoyyuu hin gaafatin, hin eeginis jechuudhaan qarshii isaaf kennuu addaan kute. Kana booddee Joorji waan nyaatuuf, waan dhuguuf, waan uffatus caalchisee immoo mana barnootaa itti baratuuf waan kafalu dhabe. Sababni isaas kanaan dura baasii hundumaa kan isaa kaffalaa ture abbaa isaa waan tureef. Yeroo sanatti Joorji hojii akkamiitiyyuu waan hin qabneef madda galii hin qabu ture. Kana booddee Joorji yaaddootti gale. Abbaan koo maallaqa naaf hin ergu yoo ta'e eessaa fideen ittiin baradhaa? Maaliin nyaadhas jechuudhaan qarshiin inni kanaan dura walitti qabachaa tures jalaa dhumaa dhufe.
Dhimma kanaanis Joorji yaadda'uu eegale. Guyyaa tokko garuu Joorji kutaa isaa keessa taa'ee osoo jiruu balbalichi isaa rurrukutame. Gara balbalichaas deemee yeroo banu Piroofeesar Dr. Firaankii ture. Akkas jechuudhaanis isa gaafate. Joorji, amma nani beekutti afaan Jarmaniis afaan Ingiliffaas ni beeka. Joorjis eeyyeen jedhee erga deebiseefi booddee Piroofeesarris afaan Jarmanirraa afaan Ingiliffaatti nama hiikuuf barbaadaa akka jiran mindaas dachaadhaan akka kaffalaniif himan. Haacaalummoo nama kana qofa osoo hin taane namoota kaan afaan tokkorraa gara kaanitti hiikaniin akka barbaadamu akkasumas maqaa isaa isaaniif akka kennu itti hime. Yeroo kanarraa eegalee Joorji waa'ee qarshiitiif yaadda'ee hin beeku. Gaafii jireenya isaatirra ture keessaa gaafii qarshii haquu danda'eera. Kunis amantii isaatiif tarkaanfii isa jalqabaa ture. Kana booddee bara 1830 Meerii Giroofsi kan jedhamtu amantii isheetinis kan cimte argate. Namni Waaqayyootti amanuudhaan yookaan immoo Waaqayyoon amanachuudhaan qofa akka jiraatamu akkasumas immoo namoonni mindaa yookaan immoo galii isaanii ji'aan eeggachuudhaan haala kanaan jiraachuu akka hin qabne cimsitee ni barsiisti turte. Dubartiin kun jireenyi ishii hundi kan amantiidhaan guutame ture. Akkuma dubbiin sagalee Waaqayyoo jedhu waa tokkotti otoo hin cinqamin Waaqayyootti qofa amanachuudhaan jiraadhu akkuma jedhu akkuma kanatti jiraattii turte. Kana booddee Joorjii fi Meeriin gaa'ilaan tokko ta'an. Lama ta'anii tajaajila isaaniis tokko jedhanii eegalan. Namoonni kun namoota baay'ee eebbifaman ta'an. Haala nama ajaa'ibuun tajaajila isaan kennanirraa qarshii tokkoyyuu hin fudhatan. Kan walitti qabatan hundumas mana Waaqayyootiif kennu turan. Amantii qofaan kan isaan jiraatan. Kana booddee bara 1832 irratti Joorji waldaa kiristaanaa Chaappil Beetasaayidaa jedhamu keessatti nyaachistuu ta'uudhaan muudame. Waldaan kiristaanaa kunis kan argamu biyya Ingiliiz keessatti. Kana booddee Joorji muudamee guyyaa tajaajila isaa sanbata jalqabaa irratti waldaa kiristaanaa keessattis jijjiiramoota tokko uume. Sirna inni uume kana keessaas inni tokko waldaa kiristaanaa keessatti warri sooressa ta'an waldaa kiristaanaa keessattis teessoo fuulduraarra kan ta'anii fi waldaa kiristaanaatiif galii guddaa ta'e kan laachuu danda'an duursi akkamiitiyyuu isaaniif kennama ture. Isa kana hunda dhaabsisee balbala waldaa kiristaanaa irratti saanduqa deeggarsaa jedhee kaa'e. Kun immoo dhugumatti hundee waldaa kiristaanichaa kan rukutu fakkaata. Sababni isaas yeroo baay'ee deeggarsaa akkasii kana kan kennan sooressoota waldaa kiristaanaa teessoo fuulduraa irra ta'anidha. Garuu immoo Joorji akkuma tajaajila isaa eegaleen namoonni kun iddoo argame kamirrayyuu akka ta'aniif kan dursee dhufe hundumaa duurfamni akka kennamuuf yeroo inni kana beeksisutti sooressoon waldaa kiristaanaa kana hundeessan ittiin gammannee ture. Garuu immoo Joorji yeroo kana hunda hojjetutti Waaqayyo qofa amanachuudhaan ture. Jaarsoliin waldaa kiristaanaas yeroo baay'ee kana dhaabsisuudhaaf yaalaniiru. Sababni isaas waldaan kiristaanaa dhaabachaa kan jirtu kennaa fi kurnee namoota kanaatiin. Garuu immoo Joorji Waaqayyo inni amanate raawwatee isa yellaasifne. Saanduqa deeggarsaa sana keessa yeroo hundumaa maallaqni isaaf barbaachisu in argamaaf. Yeroo tokko immoo yeroo dhuma isa maallaqni isa barbaachisetti hamma isa barbaachisuun maallaqni saanduqa sana hin guutaaf. Joorji yeroo maallaqa isa barbaachisetti bahee miseensa hin kadhatu. Garuu immoo gara kutaa isaatti galuudhaan jilbiinfatee kadhata ture. Waaqayyos immoo kan inni amantiidhaan kadhate hundumaa hin guutaaf. Kana booddee Joorjii fi Meeriin Waaqayyoon amanamummaa fi cimina guddaadhaan tajaajiluu isaanii ittuma fufan. Kana booddees Joorjii fi Meeriin dirree Biristiil jedhamurra deemaa osoo jiranii akka tasaas xiyyeeffannoo Joorjii keessa wanti tokko gale. Ijoollee magaalaa Biristiil keessa jiraatan garuu immoo kan dirreerra yookaan bakkee jiraatan. Yeroo sanatti magaalaan Biristiil kan qorritee fi galiidhaanis immoo kan gadi buute waan turteef ijoollee baay'een maatii malee ta'anii bakkee irratti gatamanii turan.
Joorjis ijoolleen bakkee irratti kufanii jiran kun yeroo isa yaaddessutti akkas jedhee salphaa fakkeessee gara Waaqayyoo kadhate. Waaqayyo ijoollee maatii malee ta'an akkan gargaaru yoo barbaadde karaa isaanaaf dhiyeessii jedhe. Wanta xiqqaa fi salphaa ta'e dubbate. Haala amanuudhaaf namatti ulfaatuun yeroo torban hin guunne keessatti wanti isaaf barbaachisu haala ajaa'ibaatiin isaaf dhiyaachuu eegale. Battaluma sanas manaa fi meeshaan mana keessaa akkasumas nyaanni gara Joorjii fi Meerii dhufuu eegale. Joorjiis ta'ee Meeriin dhimma kana nama tokkoofiyyuu hin dubbanne. Akkasumas namni kamiyyuu isaaniif akka gumeessuuf nama tokkoyyuu hin gaafanne. Wanti kun kallattumaan Waaqayyo biraa kan ergamedha. Kana booddees Joorji akkuma jedhe isa jalqabaa iddoo daa'ima itti guddisu bane. Iddoon inni daa'ima itti guddisu kun inni jalqabaa kan baname kallattumaan Waaqayyoon ture. Sababni isaas namni kamiyyuu otoo hin gaafatamin ture wanta barbaachisu hundumaa dhiyeessaafii kan turan. Akka ka'umsaattis daa'imman shamarranii 30 kan of keessatti hammateedha ture. Iddoon daa'imman itti guddisuudhaaf bane kun garuu immoo Waaqayyo fedha isaa ta'ee daa'imman 100 ol ta'an dhaabbata kana jalatti akka guddifaman taasifameera. Garuu immoo yeroo tokko iddoodhuma dhaabbata daa'ima itti guddisuu kanatti wanti baay'ee guddaa fi ajaa'ibsiisaa ta'e jireenya Joorjii irratti uumuu kan danda'u ta'e. Gaaf tokko daa'imman sun hundumti isaanii laaqana nyaachuudhaaf iddoo tokkotti walitti qabaman. Garuu immoo akka yeroo kaanii gabataa nyaataan guutameen turre. Garuu immoo gabataan sun saanii duwwaadhaan guutameera. Kunis kan ta'e nyaanni dhiyaachuudhaaf osoo hin taane dhaabbata iddoo daa'imman itti guddifamuu kana keessatti nyaanni akkamiitiyyuu hin jiru ture. Ijoolleen 100 ol ta'an kunis nyaata isaanii eeggachaa jiru. Joorjis yeroo waan kana argutti ammam waan rifatee fi waan na'es hin fakkaatu. Ijoollee fuuldura isaaniitti saanii duwwaa qabatanii ta'an kanaan kadhannaa tokko waliin kadhanna jechuudhaan harka isaa gara Waaqaatti ol bal'ise. Akkas jechaas sagalee isaa ol qabatee kadhate. Yaa Abbaa, waan nyaata nu dhiyeessituuf si galateeffanna jedhe. Battaluma inni jecha kana afaan isaatii baaseen balballi rukutame. Balbala kan rukutes isa nyaata bisheechu tokko ture. Balbalichis otoo hin banaminiin dura inni nyaata bisheessu sun akkas jechuudhaan dubbate. Obbo Joorji, kaleessa galgala rafuu hin dandeenye. Waaqayyoo akkan ka'ee nyaata dabalataa hojjedhuu fi daabboos akkan tolchuuf natti himeera. Ergaa akkas jedhee booddees irra deebi'ee balballi rukutame. Ammas inni aannan dhiyeessaafii ture tokko aannan fiduudhaan gara dhaabbata ijoolleen Joorji guddisaa jiru kanatti dhufe. Joorji, kaartoonii guutuu ijoollee kanaaf fideen jira. Maaloo kottu narraa fudhu jedheen. Egaa kana jechuun Waaqayyo dhiyeesse jechuu miti? Waaqayyo iddoo barbaachisu hundumarratti dhiyeessuu ni danda'a. Waaqayyo homtuu jalaa hin irratu. Ijoollee isaatiif maaltu akka barbaachisu ni beeka. Wanta nama ajaa'ibu kuni taatee isa jalqabaati miti. Walitti aansee waggaa 60 ta'aa ture. Waggaa 60 kana keessatti Waaqayyo yeroo garaa keessatti isa akkanaa kana gochaa fi jireenya Joorjii fa'aa irratti hojjechaa tureera. Joorji yeroo homtuu isa namannee fi waa'ee baastu jechaanii turetti Waaqayyo isa argee ittis amanee ture. Eenyudha meeshaa isa gatame sana kaasee bareechee qulqulleessuu kan danda'u? Isa abdiin irratti kutame irratti abdii isaa haaressee lalisiisuu kan danda'u Waaqayyo qofadha. Ijoollummaa Joorji yeroo ilaallutti sadarkaa amma jiru kanarra hin geenye jennee tasuma hin yaadnu ture. Joorji isa sobuu fi hatuu malee waan biraa hin beeku jenneen sun amma garuu namoota baay'eedhaaf abbaa amantii ta'eera. Amantii isaatiinis fakkeenya gochuu ni dandeenya. Yeroo kanatti Joorji Waaqayyoon tajaajiluun yeroo dulloometti iyyuu isa hin daangessine. Waaqayyo isa kabaje sana dullumummaa isaattis tajaajilaa ture. Joorji umrii waggaa 70 ta'ee miishinarii ta'ee tajaajila. Tajaajilaa fi miishiniidhaan
biyyoota gara 72 ta'an waa'ee amantii fi waa'ee guddummaa Waaqayyoo dubbachaa naanna'eera. Kadhannaadhaanis yoo ta'e namni kun baay'ee nama dubbatameef sababni isaas rakkoon akkamiitiyyuu yoo isa mudate jilbiinfachuudhaan gara Waaqayyoos kadhachuudhaan deebii isaatis battaluma sanatti hin argata ture. Haala nama ajaa'ibuun Joorj yeroo umriin isaa 92 ta'etti kan qabatu okkoo hin turre. Umrii kanattis Joorj macaafa qulqulluu qabachuudhaan dhalootaaf barsiisaa ture. Joorj Waaqayyoon alatti ilaaluu hin dandeenye. Dubbiin sagalee Waaqayyoo faarfannaa Daawit boqonnaa 92 lakkoofsa 12 irratti akkuma dubbatu qajeeltonni akkuma muka meexxii ni dagaagu, akkuma birbirsa Libaanooniittis in guddatu. Isaan mana Waaqayyoo keessa dhaabamanii jiru. Oobdii Waaqayyo keenyaa keessattis itti tolee misanii jiran. Isaan ammayyuu bara dullumummaa keessaa ija naqatu. Gabbataniis dagaaganii jiraatu. Isaan Waaqayyo tolaadhaa, inni kattaa kootii, hamminnis isa keessa hin jiru jedhanii labsu. Dullumummaan Joorj kan lalisee fi kan firii godhate akkasumas kan gammade ture. Waaqayyo dargaggummaa isaatii hamma dullumummaa isaatti amanamaa ta'ee fi kunuunsees ture. Joorji hamma dullumummaa isaatti Waaqayyoon tajaajiluudhaaf hin dadhabne. Joorjii kana osoo Waaqayyo hin kaasne ta'ee wanti keenyayyuu isa hin beeknu ture. Joorj waan sadiin amma har'aatti ni yaadatama. Inni tokkoffaan daa'imman 10,000 dhaabbata isaanitti gargaaru banuudhaan. Dhaabbanni deeggarsaa kunis iddoo garaagaraatti argama. Dhaabbata kana keessattis ijoolleen maatii malee ta'an 10,000 kan ta'an keessatti argamu. Inni lammaffaan immoo uummata miiliyoonaan oliin lakkaa'aman amantiidhaan dadammaqseera. Namni kun biyyoota garaagaraa deemuudhaan waa'ee amantiitii fi waa'ee kadhannaa barsiisuudhaan namoota baay'eedhaaf dammaqina uumeera. Inni sadaffaan immoo namni kun jireenya isaa keessatti maallaqa nama gaafatee hin beeku. Garuu immoo Waaqayyo iddoo maallaqni isa barbaachise hundumatti isaaf guuta ture. Amma irratti Joon Muular Faawundeeshin yookaan immoo Joorj dhaabbata daa'imma itti guddisuu irratti iddoo baay'ee irratti hirmaatee argama. Amma irratti Muular lubbuudhaan jiraachuu baatus mul'anni isaa garuu amma ammaatittuu itti fufaa fi namoota baay'eedhaaf laachaa fi obaasaa argama. Joorj lubbuun isaa kan darbe bitootessa 1898 jaarsa waggaa 90 yeroo turetti. Garuu immoo Joorj fooniin nurraa adda haa ba'u malee amma ammaattiyyuu mul'anni isaa akkuma itti fufetti jira. Faawundeeshinii Muulars amma irratti bifa garaagaraatiin tajaajilaa jira. Dhaabbata daa'imman guddisan irratti maatii dadhaban deeggaruudhaan, adda durummaadhaan immoo miishinaroota erguudhaa fi hojii miishinariitiin gargaaruudhaan waggoota dheeraadhaafis biyyoota garaagaraa irratti wangeelli akka ga'u taasisuudhaan akkasumas deeggarsa gochuudhaan in beekama. Amma addunyaa biyyaa 6 irratti tokkoon biyyoota irrattis gahee isaa kaa'eera. Biyyoota garaagaraa dadhaban irrattis gahee isaa ni ba'a. Daa'imman maatii dhabanii fi bakkee irrattis gatamanis amma irratti sadarkaa guddaadhaan isaan gaheera. Wanti nama ajaa'ibu immoo Joorj luqqisii macaafa qulqulluu tokko yeroo baay'ee itti fayyadama. Innis macaafa faarfannaa boqonnaa 81 lakkoofsa 10 irra isa jirudha. Innis akkas jedha. Ani Waaqayyo Waaqa kee kan Gibxii baasee isin fideedha. Afaan kee bal'isii banadhu. Ani nan guutaa isa jedhudha. Edaa Waaqayyo warra isatti amanateef Waaqa amanamuu. Daa'imti inni eessumayyuu hin ga'u jedhama. Abbaan isaatuu baasee gara biyya biraatti kan isa erge. Amma garuu sadarkaa akkanaarra hin ga'a jedhee kan yaade eenyudha? Waaqayyo erga Muular lubbuudhaan darbee boodayyuu amma ammaatti isaaf amanamee dhaabbata hundee cimaa qabu sana Waaqayyo to'ateeraaf. Amma irratti faawundeeshiniin Muular addunyaa irratti gahee guddaa yookaan jijjiirama guddaa uume. Daa'imman hedduun maatii malee ta'anii bakkee irratti gatamanis amma irratti
maqaa abbummaa Muuleriin waamamaa jiru. Joorji Muuler fooniin jiraachuu baatus amma har'aatittuu moggaafama abbummaa isaaf laatameera. Nuti hoo amantiin keenya hagam? Ammamis Waaqayyo irratti amanamneera? Amanamummaan Waaqayyoo akkuma hin hir'anne nutis immoo Waaqayyo irratti amanamummaa keenyaan haa daballu. Sagaleen Waaqayyoo macaafa Isaayyaas boqonnaa 40:31 irratti akkas jedhee dubbata. Warri Waaqayyoon abdatan humna isaanii hin haaromfatu. Isaan akkuma risaa qochoodhaan barrisu. In fiigu, hin dadhaban, hin deemu, hin bututan. Waaqayyo irratti haa amanamu. Waaqayyo nuun olitti nuuf yaada. Seenaa Joorji Muuler irraa baay'ee akka barattanii fi akka cimtanis shakkii hin qabnu. Wanta isinitti ulfaatee fi rakkattan irratti amantiidhaan jilbiiffannee kadhannaadhaan Waaqayyo